Humnoota hidhatanii karaa seeraan alaatiin socho'anii turan 73 booji'uu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa beeksise. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Roobii naannawaa isheetti opereeshinii qindaa'aa humnoota hidhatan karaa seeraan alaa socho'aa turan irratti raawwatameen tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamuun ibsame. Raayyaan ittisa biyyaa ajajni koorii 401 Koloneel Rashaad Ibraahim tarkaanfii olaantummaa seeraa naannicha keessatti mirkaneessuuf humnoota hidhatan karaa seeraan alaa socho'aa turan irratti fudhateen namoota 73 booji'uu ibsan. Kana malees meeshaalee waraanaa adda addaa to'atamuudhaas himan. Pireezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii nageenya naannichaa eeguudhaaf qophii irra jiraachuu isaaniitis dubbatan. Haaluma kanaatiin pireezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii nageenya naannoo Oromiyaatti jiruuf jireenya uummataa hadheessee turaniif haaromsinaa jechuudhaanis fuula miidiyaa isaanii irrattis barreessaniitu turan. Naannoo Oromiyaa keessatti immoo hojiin nageenyaa kan akkaan hammaatee ture ammaan tanaatiifis immoo daran akkaan hammaachaa jirutu mul'ata.